Ganama ganama akkuma hirribaa kaateen miirri dadhabbii akkasumas deebi'anii rafuu barbaaduun faanti si mudataa yookaan si rakkisaa? Rakkoon akkanaa si mudata taanaan kuni rakkoo kee qofa miti. Namni baay'een hirribaa akkuma ka'een miirri dadhabbii deebi'anii rafuu barbaaduu faanti isa ni mudata. Kunis ka'anii daqiiqaa 15 hanga sa'aatii tokkoo yookaan daqiiqaa 60 turuu danda'a. Kun yeroo baay'ee rakkoo fayyaa hin agarsiisu. Innis sleep inertia jedhama. Yeroon booda nama irraa bada yookaan turtii daqiiqaa 15 yookaan daqiiqaa sa'aatii tokko booda nama irraa bada. Turtii isaa hir'isuudhaaf akkuma ka'aniin tokko bishaan dhuguu, sochii qaamaa salphaa ta'e gochuun ni gargaara. Yaa ta'u malee guyyaa guutuu miirri kun nama irra yoo ture rakkoon jiraachuu agarsiisa waan ta'eef ogeessa fayyaa mariisisuun baay'ee barbaachisaadha. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Viidiyooleen akkanaa akkasiin bira ga'aniif tiiktookii keenya fooloo godhaa galatoomaa.